Islaama keessatti daldalli waa'ee bu'aa dhuunfaa qofaa miti. Waa'ee qaceelloo namoomaa fi itti gaafatama hawaasaati. Assalaamu alaykum. Daldala keessan keessatti karaa sirriidhaa eeggachuu barbaaddu? 1. Qaceelloo halaal karaa kee godhadhu. 2. Haqummaa fi tolinaaf dursa kenni. 3. Daldala hawaasa utubu jaari. Rabbiin Qur'aana isaa kabajamaa keessatti akkana jechuudhaanis nu qaceelcha. Yaa warra Rabbitti amantan, tokkoon keessan haqa tokkoo keessanii akka hin nyaanne yoonii fi karaa daldalaa waliigaltee jidduu teessaniitiin tahe malee lubbuu teessaniis hin ajjeesinaa. Dhugumatti Rabbiin isin mararfataadha. Tirmiizirraa odeeffame keessatti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhani: al-taajiru sadiiqu al-amiin ma'a an-nabiyyiina was-siddiiqiina wash-shuhadaa. Tujjaarri amanamaa fi haqaan hojjetu nabiyyoota, dhugoomsitoota akkasumas shahiidota wajjiini jedhan. Gaafa qaceelloo islaamaatiin dabaalame bu'aan isaa badhaadhina dhuunfaatii fi hawaasaatiin madaalama.